Hangafa qaroominaa ibsituu Oromummaa kallacha bilisummaa kan ta'e maqaa gadaa qabachuun kan hundaa'e Gadaa Miidiyaa Neetwork utubaan qabsoo Oromoo waggoota 3 darban uummata Oromoo sirna abbaa irreen sagaleen isaanii ukkaanfameef sagalee ta'uun qabsoo falma bilisummaa uummatichi geggeessaa jiru finiinsuu fi hayyoota gameeyyii affeeruun hegeree Oromoof Oromiyaaf hojjechaa tureera, hojjechaas jira. Yeroo ammaa immoo damee isaa babal'isuun qabiyyee qophii fi odeeffannoowwan isaa daran si'ataa fi dhaqqabamaa gochuuf istiidiyoo haaraa damee Afrikaa banuun qophiilee garaagaraa fi oduu fi odeeffannoowwan isin biraan ga'uuf haal duree hunda xumuree jira. Maarreesinis qaanqee qabsoon qabsiifamee gumbii Oromummaatii hammaaramee safuu fi duudhaa Oromummaa eeggachuun kan isin bira ga'u dhangaalee keenya oduu fi odeeffannoowwan akkasumas qophiilee garaagaraa hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Guutummaa qophii keenyaa hordofuuf karaa toora yuutuubii, tiwiitarii, feesbuukii, weebsaayitii Gadaa Miidiyaa Neetwork nu argattu. Gadaa Miidiyaa Neetwork utubaa qabsoo Oromoo.